سمين تيواسدين كفتة بشان دهباتنا بالرئيسة تقفى هفتشو أنفتشو كفتشو واسدين كرام جبس نجاب نبيك هفنيدي ما نبر نوتاري سي خطاب وقرآن خمنا قينيته والفرود الدم عمرين تنيا ديم تنيدي كان فنبيك صحابة رسول الله الركوداني ثانية مش تنتمي ولد قايتين جرا قايتا وجرامي تيسا هيا بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله هذه صوتا سي أتفيد في آتود أتفيد وساعتين دفين دور عليك وبيسيتو مان كاي جرا مالي بجناني ummata keessa waan isin keessa waan deemu waan beekuuf jecha duruma jirti inshallah booda irratti deebii tokko tokko deebisaatiin deema akka isaatiin jechuudha garuu achi dura ammoo xiyyeeffannaa waan aadamii fi cubbuu isaa kana diiguu barbaachisa cubbuun aadam nu ilaallattuu jechuudha jirra cubbuun aadamiif jecha waaqni tuulleen jiru nabiyyiin tuulleen jiru awwaliin tuulleen jiru tibbeessoon tuulleen jiru cubbuun aadam abbamatu gaafatamuu qaba malee cubbuun aadam nu hin ilaallattu irra deebisii dubbadha cubbuun aadam nu ilaallatu dabalatan kaati dogongora jettee deebise sun seera uumamaa irratti boqonnaa sadii irratti waaqayyo akkana jedheeni muka lamatu iyyuu jira kan waaqayyo achi keessatti dhaabee akka aadamin nyaanne irraa wanna jedhe jechuudha mukni lamaan tokko ka hamaa fi muka jireenya zalaalam namaaf kennu garuu ammoo sheexaani waaqayyo ka jedhe muka hamaaf gaarii yoo nyaatte kan isa kana irraa yoo nyaatte hin duutaa jedhe hin duutaa jechuun maal jechuudha yeroo sanii hillim jettee duutaa jechuudha Hindune Adam. Waggaa 930 jiraate dargaggeessi waggaa 33 ammoo Yesuus dhufeetiin bidhaashatti galaafatame jechuun hin danda'amu inni kuni. Isa kanaaf ammoo mee tokko tokko irratti haasofna jechuudha. Okay. Adam akka toobatee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa araaramee jiru erga dubbanne namni cubbuu malee dhalataa kan jedhuuf jalqaba irratti namni cubbuu malee dhalata cubbuu malee dhalata. Namni cubbuu malee jalqabuma cubbuu malee dhalataa jechuudha. Bakkeenyaaf amma isa yoo fuuneetiin jenne Yesuus ijoollee eebbisuu isaa jedha Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti Yesuus Kiristoos maal jedhe yommuu waan kana argetti aadee akkana isaaniin jedhe ijoollee xixinnoo gara koo haa dhufaniitiin dhoowwina mootummaan waaqaa kan warra akkanaati jedhe mootummaan waaqaa kan warra akkanaati ani dhuguma isinitti hima namni akkuma ijoolleetti mootummaa waaqayyoo hin simanne kamiyyuu gonkumaa ittiin galu jedhe ijoolleen akkamiin simatti qajeelummaan cubbuu dhabuudhaan Daa'imman xixiqqoon cubbuun qabdu sigaltee dabalata Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 22 irratti maal jedha Yesuus Kiristoos otoo ani dhufee isinitti himuu baadhee sila cubbuu isaanitti hin ta'u ture jedha osoo ani dhufee isaanitti himuu baadhee sila cubbuu isaanitti hin ta'u ture jedha waan beekaniif namni waan beeku erga beekeen booda yoo dide cubbuuti ta'a amma garuu cubbuu isaaniitiif sababii dhiyeeffatan hin qaban namni na jibbu abbaa koos jibba jedhee otoo ani hojii namni biraa tokkoyyuu hin hojjetin gidduu isaaniitti hojjechuu baadhee sila cubbuu isaanitti hin ta'u ture amma garuu otoo waan ani hojjedhe arganu anas abbaa koos jibbaniiru jedhee dubbata namni tokko cubbuu jechuun waan ati argitee fi seera cabsituudha jechuudha cubbuu jechuun waan argitee fi seera cabsituudha Yesuus Kiristoos osoo an dhufeeti waan kana hojjechuu baadhe ragaan kun osoo jiraachuu baate cubbuu ta'eeti isaanitti lakkaa'amuu jedhe akkamitti cubbuun aadam namatti lakkaa'ama ka'aziru iyyuu namni kun nabiyyiin tokko dhufee ibsu malee wannaan jedhu quraana keessatti wamaa kunna mu'addibiina hatta nab'atha rasuula haga ergamaa tokko finneeti wanna jennutti nama tokkollee ka qixaatu miti jedhe Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama tokkollee baachisu zakan namni kamiyyuu otoo obboleessi isaa cubbuu gara du'aatti hin geessine hojjetu yoo argee waaqa kadhachuu fi qaba jedhe waaqnis warra cubbuu isaanii gara du'aatti isaan hin geessineef jireenya hin kenna cubbuun gara du'aatti nama geessu jira anis waan akkasiitiin inni haa kadhatu jechuu kooti jal'in hundinuu cubbuudha jedha jal'in hundinuu cubbuudha cubbuun gara du'aatti nama hin geessines jira jedhetu hin dubbata jal'in hundinuu cubbuudha wagguu jedhu yoo jallatanidha yoo jallatan maaliina yoo hin dalagu jedhanii waan rabbi nama ajaje tokko dhiisanidha isa kanatu cubbuu jedhameeti yaamama cubbuun namaadhaan dhaalamti laata cubbuun namaadhaan dhaalamti isa kana dura mee xiqqoosidha cubbuu aadam fakkeenyaaf amma ogguu sibbeessoon dubbatu maal jedha namni erga aadam cubbuu isa wanna jedhe korbeessi meeqa qalamee hungaakara godhamee kun akkas godhamee akkana godhamee san boodaan ammoo ilma waaqayyootiin kanaan kimbil godhamee achi boodaan cubbuun nu faraarame kun sirriidhaa miti yaaboo kun sirriidhaa miti tasuma taate maaliif jennaan kun waan warri waaqa tolfamaadhaa hojjetu dhiigni namaa lolaafamuudhaan aarsaa godhamuun waan warri waaqa tolfamaa waa hojjetu malee waan nabiyyoonni barsiisaniidhaa miti fakkeenyaaf amma seera keessatti boqonnaa 18 lakkoofsa 10 irratti namni ilma isaa yookaan intala isaa ibiddatti aarsaa godhu namni waan waa himu yookaan falfal hojjetu namni milkii ilaalu tolfattuun yookaan xibaartuun ilaaltuu yookaan ekara dubbistuun yookaan namni waan nama du'e wajjin dubbatu tokkoyyuu gidduu keetti hin argamin jedhe namni akkasii sun balleeffamuu qabaa jedheetiin dubbataa jechuudha
dabalataa wagguu dubbatu maal jedha Lewwota boqonnaa 18 lakkoofsa 21 ijoollee kee keessa tokkollee akka moolekiif aarsaa ta'aniif hin kennin jedha. Aarsaa akka ta'aniif ilmaan namaadha yookaan namni aarsaa ta'uu hin danda'u. Warra waaqa tolfamaatu waan kana hojjeta malee. Warra waaqa tolfamaatu waan kana hojjeta malee. Ammas Lewwota boqonnaa 20 irratti Israa'elootaan akkana jedhe namni Israa'el yookaan alagaan Israa'el keessa jiraatu kan ilmaan isaa keessaa moolekiif kennu kamiyyuu haa ajjeefamu jedha. Namni nama aarsaa gochuun hin danda'amu. Ilmi namaadha aarsaa hin ta'u. Waaqa dhiisi ilmi namaa aarsaa taanaan warra waaqa tolfamaatti dhaqqabamaa jechuudha. Kitaaba kana yoo dubbistee jiraatte akka tasaadha dubbisuun kan kee mara doontu barreesse. Sigaltee barsiisaa amantaalee birootii fi amantaalee addunyaarra jiran birootii fi amantaalee waaqa tolfamaa waan waaqessanii fi baayibila wal bira qabeetiin dubbisa kaawwanni kun. Kitaaba wannaan warra qorattootatu barreesse kan inni barreeffame zamana turaadha. Sigaltee zamana turaadha. Wagguu dubbatu kun olaal kiriishinaan fa'aatillee akkuma Yesuus warra rarraafame kanatti akkana rarraafame nuuf jecha akkana ta'e jedhanii jarri warri hindiidha akkanatti kaa'atan. Sigaltee warri kiriishinaa fa'aa warri waaqessu warri hindiidha kunniin akkanatti kaa'atan. Dabalataan kitaaba kanallee dubbismee galiiti yeroo biraatitti isa kanallee ammoo Kersey Krevis ka jedhamu namticha kana barreesse 16 The World 16 Crucified Saviors jedheetiin dubbata yookaan fayyiftoota 60 addunyaa keessa jiran eenyuun dura kiristaaniti before Christ jedheetiin dubbata sigalaa mitiisa Kiriistiin yookaan ammoo Kiristoosiin dura namoota 60 bifa kanaan kan waaqeffamaatiin turan waaqni gubbaa sanii gabbu'ee nuuf jecha nama ta'e achi boodaan ammoo gabbu'eetiin nuuf jecha rarraafame achi boodaan ammoo nuti fayyinee jedhanii ka dubbatan kuni warra waaqa tolfamaa biraa waan dhufeedha malee kuni nama qaluun nama ajjeesuun ilma namaatiin dhiiga ilma namaatiin hoolaa ta'ee namni eegasanii gorramee nu fayya ka jedhu kun sirriidhaa miti jechuudha. Cubbuun nama biraatti nuti qabamna. Cubbuun abbumaaf cubbuun nama tokkootiif jecha nuti hin qabamnaa laata? Illa hin qabamnu. Cubbuun nama biraatiif cubbuun abbumaaf malee cubbuun nama tokkoofiyyuu miti. Cubbuun nama tokkoofiyyuu miti. Fakkeenyu Yesuus Kiristoos maal jedheetiin dubbata? Akkana jedhe. Innis ittuma ofii akkana jedhe. Isin kan gadiiti, ani kan oliiti. Isin kan addunyaa kanaatti, ani ammoo kan addunyaa kanaa miti. Akka isin cubbuu keessaniin duutan ani isinitti himeeraa jedhaan. Achi gubbatti maal jedheen? Isin cubbuu keessaniin ani nan adeema isin na barbaaddu cubbuu keessaniin ni duutu jedheen. Cubbuu ofiitiin du'a malee namni cubbuu namaa baateetiin hin du'u. Adam maaliif akkas godhe jedhee cubbuu ofiitiin du'a malee namni cubbuu namaatiin hin du'u. Rabbiin ibidda nama seensisu qabee Adam muka nyaate jedhee Rabbiin ibidda nama seensisu hin jiru. A'uudhu billah. Rabbiin ibidda nama seensisu hin jiru jechuudha. Dabalataani cubbuu namaadha dhaalamaa kan jedhu. Cubbuun namaadha hin dhaalamu. Namni cubbuu malee dhalata. Cubbuun namaadha hin dhaalamtu. Sigaltee cubbuun namaadha hin dhaalamtu. Namni kan dhaalu yoo tolinna taate malee yookaan ammoo beekumsa walirraa dhaale malee cubbuu namni walirraa dhaalu hin jiru. Sigaltee maaliif jennaan hojii gaariidhaan namni ka jannata seenu malee hojii gaarii hojjeteetiin malee cubbuun namaadha hin dhaalamtu jechuudha. Isa kanaadha jechuudha. Kan gara biraadha ammoo cubbuun Adam nu dhaqqabdii kan jedhuu fi bismillah mee waan tokko dubbifna waan Quraani dubbatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma suuraa 53 irratti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkana jedhee dubbata. Am lam yunabba bima fi suufi Muusaa ayat 36 sila inni odeeffamne namtichi akkasitti mormu jarri akkana morman kun waan kitaaba Muusaa keessa jiru. Kitaaba Muusaa jechuun barreeffamaalee Muusaa nabiyyi Muusaa alayhi salaam lafarratti dhiisanii biraa deeman. Wa Ibraahiim alladhi waffa kitaaban Ibraahiim isa waadaa guute san keessa illee waan jiru. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Lubbuun takka cubbuu nama biraadhaan baat. Wa allaysa lil insaan illaa ma sa'a. Akkasumallee nam tokko waan dalagate malee waan biraadha tokkollee isaaf hin jiru waan sa'a yoo soofa yuraa ka jiru. Isa kana ka jiru jechuudha. Amma suuraa Faaxir irratti 18 irratti maal jedha? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Lubbuun takka cubbuu nama biraadha hin baattu jedheetiin dubbata. Suuraa Israa suuraa 17 faata 15 man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Namni qajeele lubbuma isaatiif qajeela wa man dhalla fa innama yadhillu alayha. Namni jallatellee lubbuma isaarratti jallin isaadha. Lubbuun takka cubbuu nama biraadha hin baattu wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Nama tokko yuun qixaatnu haga ergamaa erginutti jaa Rabbiin subhanahu wa ta'ala. Akka macaafaatti yoo deebine ammoo namni ibidda jahannam seene ibidda jahannam keessa Yesuus dhaqeetiin ummata kanatti lallabee achi keessa baasee jedhan. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamaa tokko sun ergi waan tokko sun dubbatiin eegasanii nama ibidda seense ka jiru kun sirriidhaa miti jechuudha. Maal jedha asitti ammoo Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irraa dubbisu lubbuun cubbuu hojjettu ni duuti. Lubbuun cubbuu hojjettu ni duuti. Ofii isiitii duuti. Ilmi cubbuu abbaa isaatiin hin adabamu yookaan abbaan cubbuu ilma isaatiin hin adabamu.
qajeelin nama qajeelaa isumaaf ta'a. Hamminni nama hamaas isumaaf deebi'a. Namni hamaan tokko garuu yoo cubbuu hojjete hundarraa deebi'ee ajajawwan koo hunda eege waan qajeelaa fi waan sirrii hojjete inni dhuguma ni jiraata hin du'u sii jedha. Namni ofii isaatiin sii galtee ofii isaatiin yoo ofii isaatii qajeeluma qabaat yoo ofii isaatii karaa rabbi irra deemeetiin jedhe santu fayyada malee namni tokko balleessan inni hojjete keessaa tokko iyyuu isattiin herreegamu. Sababii wantoota qajeelaa hojjeteef inni lubbuudhaan ni jiraata. Ani du'a hamootaatti nan gammada jedha Waaqayyo Gooftaan jedha. Du'a hamootaatti duratti rabbiin nama barbaade maal godha jettu du'a hamootaatti nan gammada jedha Waaqayyo. Ayyee geesseetiin jira. Okay, sakandii sagal gara keessan talee sakandii sagal isaaf yoo inni dhiifame waliin malee yookaan isaafis dabalamuu qaba. Tibeeso. Dhiifama godheera harkira qabu. Yaa akkasii. Okay. Okay, ammoo. Amma jabaadhu kaa. Okay, daqiiqaa 5 qabdu. Okay.